Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala keenya jalatti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jechaa viidiyoo irraa keessatti akkaataa siitingii taagii itti ofirraa cufnu isinitti agarsiisa. Taagii jechuun FB keessan irratti namni tokko dhufee suuraa barbaachisaa hin taane tokko isin jalatti maxxansuu danda'a jechuudha. Siitingii taagii kana yoo ofirraa hin cufin FB keessan jalatti namni tokko suuraa barbaachisaa hin taane tokko isin jalatti maxxansuu danda'a jechuudha. Fedhii keessaniin alatti FB keessan jalatti maxxansuu danda'a jechuudha. Kanaaf siitingii kana haala kamiin akka ofirraa cufachuu dandeenyu isinitti agarsiisaa. Hanga xumuraan hordofaa. Akkasumallee like share gochuu hin dagatinaa. Hanga xumuraan hordofaa. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaase akkaataa taagii itti ofirraa cufnu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti FB keessaniirra ni seentanii FB keessaniirra erga seentan booda mallattoon sarara sadii dalga ciisu kun ni jira. Isarratti al tokko kilik ni gootu. Achi booda setting and privacy kan jedhu kanarratti al tokko kilik ni gootu. Achi booda settings kan jedhu ni jira. Isarra kilik ni gootu. Akkana gadi buutanii achi booda akkana gabbuutanii profile and tagging kan jedhu kun ni jira. Isarra al tokko kilik ni gootu. How can say post that you are tagging on your profile kan jedhu kun ni jira. Isarratti kilik gootu. Achi booda as keessatti filannoo isiniif kenna jechuudha. Friend of friends kan jedhu ni jira. Friends kan jedhu ni jira. Namoota hiriyaa isin godhatee fi hiriyaa isin godhattan akka taagii isin jalatti maxxansuu danda'u hayyamuu fi ni dandeessan jechuudha. Garuu immoo siitingiin kun barbaachisaa miti waan ta'eef maaliif fedhii keessaniin ala suuraa barbaachisaa hin taane FB keessan jalatti namni maxxansuu danda'a waan ta'eef kanaaf kan xumurarra jiru kana kan mallattoo qulfii qabu kana isarra kaawwachuu qabna jechuudha. Only me kan jedhu kanarra kan xumurarra jiru kana kaawwachuu qabna jechuudha. Achi booda save kan jedhu ni jira. Save kan jedhu kanarratti kilik ni gootu. Kana booda namni kamiyyuu FB keessan jalatti suuraa isin hin barbaanne fedhii keessaniin alatti taagii isin jalatti maxxansuu hin danda'u jechuudha. Siitingiin kun baay'ee murteessaadha. Hundi keessanuu osoo rakkoon akkasii isinirra hin geenye hundi keessanuu itti gargaaramaa waliif share godhaa isiniin jedha. Viidiyoon irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.